Geggeessaa ta'uuf wal saamnaa dubbii keettimoo bilchaanne sagalee keen of ilaallani nutoo irruudhaa madaalli kiristaanummaa hin jiraanne maaloo Yesuus nu gargaari gooftaa nu gargaari Yesuus nu gargaari Uddannee xinnaachuu nu gargaari gooftaa nu gargaari Yesuus nu gargaari mul'annee dhokachuu nu gargaari gooftaa nu gargaari Yesuus nu gargaari iddoo malee ittafuu nu baraari. Ganneetu raajii jannee ganda joorra baay'ee raajii isa dhugaa miti dhiigee namaa dhiigaa oola raajii barbaaduun cubbuu miti garuu laallachuun gariidha mootummaa keetti galuuf taanani dubbii wangeelaa wabii gargaari gooftaa nu gargaari Yesuus nu gargaari guddannee xinnaachuu nu gargaari gooftaa nu gargaari Yesuus nu gargaari mul'annee dhokachuu nu gargaari gooftaa nu gargaari Yesuus nu gargaari iddoo malee ittafuu nu baraari. Arrabni keenya hatteedha maqaa sagal namaa kuula gatii dhiiga kee ajjeese dhagaa gurguddaa irra tuula waldaa keessaas nutu caala dursee nutu taala sunniin arraba keenyaa garuu warra bakkeerra yuu caala kunis qarooma fakkaate boolla du'aatti nu oofa hafuura kennu guutii Yesuus isan nurraa baasa moofa awwaara keessa garteenye ulfina keenya irraa buune araara keessi kadhanna Yesuus nu toomee kaduune ulfina keef hin jiraanne biyya lafaas hin fakkaanne lama badduu kiristaana dubbii dhugaarra amanchaane
sintaane waliin mootummaa keessa nurraan urgoofne lubbuu nu keessatti nu dhibbateetti atiin callisine humni kan keeti inneerate gidiraan saba kee baay'atee ajallimnaan eenyu garaanuuf naafa nuuf dhumatee maaloo Yesuus fuula kee garra kee keenyatti deebisee gamanduma biyya dhukkubsatee